dhuf bagana gahaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warri loon jirtan baay'ee isin jaalanna galatoomaa isiniin jecha warri adda viidiyoo kana ilaaluu dhuftan follow subscribe share nu gochuudhaan maatii keenya ta'aa hafaa isiniin jecha adda nyaata aadaa keessaa tokko kan ta'e Uu'Urroo qixxaa irraa yookaan xoroshoo irraa hojjetama nyaata san isinitti agarsiisa. Wantoota nyaata saniif hojjetuuf nu barbaachisu isinitti agarsiisa. Daakuu bifa gara lama qabadhee dhufee jira. Daakuu garbuutiif daakuu boqqollaa jechuudha. Amma garuma wantoota nu barbaachisu isinitti agarsiisutti deema. Kun daakuu boqqollaati. Kun ammoo daakuu garbuuti. Barbareen diimessee bifa xoroshoo akka nu bareechisuufi ittillee buusuu dhabuullee dandeettan rakkoo hin qabuyyuu sooqiddaa urgoo daalatti wanti nu barbaachiseef daakuun biyyanaa akka biyyaa urgoo adda addaatti buusanii hin daasisanii saniif jecha urgoo daalatti fayyadamaan waan akka xoroshoo yoo hojjedhu jechoo kabraa ammoo dhuma irratti dhadhaa kana itti goona jechoo Uu'Urroo akkamitti akka hojjetamu ni argitanii na duukaa bu'aa. Bishaan buufnee soqidda buufna barbaree itti buufna barbareen akkuma isiniin jedhee aanu bareechisuuf malee itti buusuullee dhabuu hin dandeettanii urgoon daalatti immoo mi'eessaa biyya kosorataa fi isaan daakuu daasifna. Daakuu boqqollaa buusna. Isaan hojjedhee isinitti agarsiisa. Itti aansee daakuu garbuuti adeemsicha laala. Harka kiyya qulqulleessee dhufee jira. Sirri qulqulleeffadheera. Xoroshoo Uu'Urroo yeroo hojjennu akka gaafa duraa sanii xoroshoo shaanaan nyaatan yookaan aannaniin nyaatanii baay'een qaqadhifnu jechuun maaliif keessi isaa waan waraanamuuf amma hin laaltanii saniif jecha diqqoo hin yabbisna jechuudha. Akka hojjetamu hunduu akkuma xoroshoo tokko ta'e hin yabbata kun maaliif Uu'Urroo waan ta'eef jechuudha. Waan godhani biyyatti hawwonni keenya kuno qaalaa haga jalaa hin baafnu akka dhadhaan jalaan hin jinne jechuudha. Dhadhaan jalaan jibuun qabu. Qaalofni akkanatti bahaa qaalaa keenya keessatti dhadhatu bu'a jechuudha. Xoroshoo mafakkaataa garuu xoroshoo hin yabbata kun.
amma ka boqqollaa xumurree jirra yeroo dhadhaa dibnu isinitti agarsiisna ka eelee irra jirullee ni jira agasiif garuu ka garbuu bukeessa Toroshoon dhumatee jira Uu'Urroon keenya kana fakkaata amma dhadhaa dibuuf qopheessineerra bocamee bareedee kana fakkaata ka garbuullee kunoo kana fakkaata na hordofaa gadhuma isaa amma kursi bunaati kuni kana dhiyaata wow kanaaf kana fakkaataa fidhee jirra baay'ee galatoomaa torbaan nyaata aadaa isa biraatiin aga walitti deebinutti torbaan gaarii isinin jechuu hawwinaa waan wajjin turtaniif baay'ee isin jaalladha baay'ee galatoomaa nagaatti